Koppesse kanaaf immoo lakkoofsa isaanii guuree WhatsApp irratti maqaa jala barreessee ka'ee hitaa qaba jechuudha. Kanaaf immoo hitaa qaba. Hitaa keessaa nama tokkoof bara. Kana carraan har'a immoo kana abbaa feetee faaboo bismillaahi eegaluun jirra waan taaneef jechuudha. Fuulduratti immoo doolaara 100 eegaluu deema inshaallah doolaara 5. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komeentota furtuutoota kiyya jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya kabajaatiif kajalalaa isin haa qabu jecha. Bakka jirtanitti nageenyi keenya kabajaatiif kajalalaa isin haa qabu jecha komeentota furtuutoota kiyya duraan dursee Eidul Mubarak baga nagaan geettan isiniin jedhaa taasisuudhaan ammoo kabajamtoota furtuutoota kiyya viidiyoo guyyaa lama moo sadii dura gadhiise irratti jechuudha. Taasas daawwattoota kiyyaaf qopheessee ture jechuudha. Qopheessee ture. Amma sammoo ittaan suudhaan ammoo akkaataa itti abbaan hitaa yoo lakkoofsi tokko yookaan lakkoofsi namni lama gaafii tokko irratti namni tokko yookaan namni lama gaafii tokko deebii tokko deebisee akkamitti eenyuuf kennaa kan jedhu jechuudha. Walumaa kana kabajamtoota furtuutoota kiyya garuu immoo WhatsApp keessaan naaf barreessaa jedhee ture jechuudha. Namoonni jaallanni jiranii alhamdulillah namoonni gariin jiranii namoonni keessaan naa dhufanii anatu argatee jedhanii walumaa galaan jechuudha. Sunniin jara saniif himuu dhufe jechuudha walumaa galaan. Gadi ammoo koomentii keessatti waan inni barreessellee osoo hin beekin jechuudha. Abbaa fakkeenyaaf chaanalaa koomentiidhaan namni waan nama barreesse osoo hin beekini lakkoofsa garanaatiin naa dhufanii meetii deebiin badhaasnii naan jedhan jechuudha. Sirrii jiran garuu ammoo deebiin isin kennu dhufe jechuudha. Walumaa galaanii koomentiidhaan abbaa kamuu taanaan jechuudha. Abbaa naa barreesse maqaa isaa qabachuu hin danda'u garuu ammoo lakkoofsoonni achi kaa'ee jechuudha. WhatsAppiidhaan dhufee namni suni deebiin isaa kana maqaan kee baluuti haga abbaa sadii erga jechuudha. Walumaa galaan kabajamtoota furtuutoota kiyya. Kanaaf ammoo ka deebii tokko haga namni kamuu taanaan jechuudha. Ka deebii san argate ka deebii argate namni 5 yoo ta'u jechuudha yookaan 10 ta'u akkuma fedhe haa ta'u jechuudha. Nama 50 illee haa ta'u jechuudha. Kan deebii argate san hundaa fi doolaara 50 qopheessanii annam tokkoof doolaara 50 qopheesse. Kanaaf immoo lakkoofsa isaanii guuree WhatsApp irratti maqaa jala barreessee ka'ee hitaa qaba jechuudha. Kanaaf immoo hitaa qaba. Hitaa keessaa nama tokkoof bara. Kana carraan har'a ammoo kana abbaa feetee faaboo bismillaahi eegaluun jirra waan taaneef jechuudha. Fuulduratti ammoo doolaara 100 eegaluu deema inshaallah doolaara 50 fi oli doolaara 100 lama akka eegalu ammoo abdii qaba. Asumaan ittaansee kabajamtoota furtuutoota kiyya warroonni gaafii duraa achi jara hirmaatan ammallee osoo galmeen hin jirti haga hitaan bahee abbaan mallaqaa fudhatu jechuudha. Abbaan doolaara 50 san fudhatu jechuudha. Walumaa galaan kabajamtoota furtuutoota kiyya itti hirmaachuu viidiyoo kana barree ilaaltanii ka duubaa sanitti hirmaachuu mirga qabdan jechuudha. WhatsAppiin ammoo lakkoofsa kiyya barreessitanii lakkoofsa kiyya akkuma dura isin himee koodii yamanii ittiin duwwaa 96 torba 23 barreeffamaan illee irrasinii kaa jechuudha. Koodii yamanii itti barreessitanii WhatsAppiin haayinaan jettanii deebiin kiyya kana ani maqaan kiyya ebaluutii jettan jechuudha. Kanaaf ammoo nama meeqa deebise nam tokko argatu nama 10 argatu nama 50 argatu. Keessaa ammoo abbaa carraatiin tokkochisan keessaa baasa. Kanaaf ammoo abbaa carraa bismillaahi boruuf iftaan keessaa guyyaa tokko osoo hin gahin baasa namni hunduu iidaan mashguulaa. Warrummaan laalullee mashguulaa yeroo takka almuhim walumaa galan jechuudha. Anammoo yeroo osoo inni kun gahin jechuudha borutti inshaallah ni baasaa jedhee abdii qaba. Kanaaf ammoo abbaan carraa almuhim yeroo duraatiif 50 eegalee lammaffaa doolaara 100 isin eegala. Kanaaf bismillah itti hirmaadhaa isin jedha. Kanaaf kabajamtoota furtuutoota kiyya ittaan saadhaan ammoo yuutuuba biraattu jira. Ammas ammoo irraan dabalata yuutuuba adda harkaa isin qabachuudha. YouTube subscribe isaa 9,500 qaba jechuudha. Riyaala Suudii 200 qofaan carraa baasuu deema jechuudha. Iida kana qabateetu walumaa galaan kabajamtoota furtuutoota kiyya asumaan viidiyoo lammaffaati kun viidiyoo lama isin himaa jira. Tokkoffaan ka duraati. Ka duraallee boruu keessaa yookaan iftaan baasa akka isin guutuun dhuftanii nama lama sadillee taanaan jechuudha. Kabajamtoota furtuutoota kiyya warra WhatsApp keessaan naa dhufee deebiin isaa kana jedhee jechuudha. Ani filannoon qabu dafee baasee ofirraa sagantaa biraatti deebuu deema. Kanaaf ammoo WhatsAppiidhaan akkana barreessitanii naa dhuftan abdii qaba. Warroonni ammoo yuutuubii barbaadan ammoo carraa filannoo gatii gabaabaadhaan gatii riyaala Suudii 200 qofaan jechuudha. Kanaaf ammoo iida kana keessatti
isinii baasa jechuudha. Carraan isiniif akka abdii qabaa hundumaafuu jechuudha. Akka hundaafuu riyaala suutii dhibba lama qofaan jechuudha. Subscribe kuma 10 qaba YouTube guddaa YouTube afaan Oromoo jechuudha. Waa hunda barnoota abbaan carraa akka isaa bahee jechuudha. Riyaala suutii dhibba lama kafalee fudhattee osoo hin jechuudha. Barnoota silaa waan namni baratu editingii taatee akkaataa itti waraaban taatee waan silaa namni baratu hundaa ni barbaatama ni barsiifama. Kanaaf ammoo kanas achumaan itti barreessa itti dorgomaa hin jedha carraa addaati isinitti illee dheeresse jechuudha. Kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa Eid Mubaarak kullu aamin wa antum bikheer isin hunduu namni hunduu hamilee qaba namni hunduu eebjuu qaba hundi keenya warra biyya namaa tetti Eid gizee marboonu dhiiras ta'u shamaras ta'u jechuudha. Kakoba godhus ka haadha mana wajjin godhus jechuudha. Kanaachi yaa Rabbi yaada muraada keenya guutii yaa Rabbi biyya keenya nu deebisi yaa Rabbi nama nu qixxeessi du'aa illee asubaan hin dagatina jechuudha. Ana kanaaf illee godhaadha osamaatu isinit deeffadha yaa Rabbi rahmata kee wallahi du'aa isinit deeffadha jechuudha. Garuu immoo guyyaa sagantaa kana walirratti aanseeti miti jechuudha. Keessa xiqqoo keessa isin himadha. Du'aayin obboleessaan kee baramti akkuma marattu jechuudha. Maalus godhan akka abbaan yaade namaaf hin taatu waan hundaa namaa kennitu duniyaan tun jechuudha. Waan tokkoon namarraa irratti jechuudha. Cinaacha laafaan dhabu ilmi aadamii garuu ammoo obsaan ni dabarsan jedhee yaada. Garuu obsi dheerates akka abbaan obsee taa'utti yeroo wal biroonni hin taatu jechuudha. Osoo amatarraa amatatti namni obsee jiru namni walirra dhaabattu wal jalaa deemaa deemte jechuudha. Kanumaaf kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa mee bismillaahi du'aayin obboleessaa isin keessaa du'aayin nam tokkochaa ni qeebalamti jedhee yaada. Du'aayi kanas waan naa godhaa sooma takkatti ta'a laatana malee Rabbi kophaa isin soomsisiniidha. Akkuma kamittu jechuudha. Hajaa baay'ee qabna hajaa namuuftuu Rabbiin haa guutuu kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa isinitti dheeressellee namni maal ta'u didee booyataa jira safaan hin jedhina. Akana kabajamtoota hordoftoota kiyyaa qophii keenya gurguraa waliin wajjin turtan galatoomaa huraa bulaa iddoo dorgomaa akka carraan keessan gaarii ta'u abdii qaba. Baay baay. Kasih ilmaanti na dhageettanii malee na awwaaltan malee maal na awwaaltan malee amma isaa sirku kasin fedhina Kevan era bicha ya tun maal ajab akka komedi ta'utti subscribe gochuun beeku. baay'ee subscribe Abba, mana? Abba, lah, Abba. ayo ke sana juga Lah salam tiga lama Pak. Salam tiga. Ah, ya lah. Action. इनका नहीं जो जैसे करके ना ये Nah, terus kamu berada apa kamu ya? बोल तुम तो sekali satu daging Ini gitu. kalau bisa sih kalau saya tadi astagfirullah Muncul kamera, kamera ini kamera mana ikut deh? kamera mana bisa betul Berapa? dan Nggak tahu kok saya.